Guyyaa har'aasii sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii buloonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa Diiseembarii 18 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla jechuudha. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii obboloonni na gaafataniin deebisa. Obboleettiin tokko kan beerutu nuuf hin dhiyeessitu jettee na gaafattee jirti. Beeruti Ameerikaa doolaaratu kaffalama waan ta'eef Ameerikaa doolaara yeroon jedhu isaan herreeggadhuun siin jedha obboleetti kiyya. Akkasumas gaaffiin lammaffaa na gaafatame kan Kaatar jettanii na gaafattanii jirtu. Kan Kaatar viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Akkasumas immoo birrii biyyaatiin nuuf hin dhiyeessitu obboleettiin naan jette birriidhuma biyyaatiin dhiyeessaa jira. Akkasin isiniin jedha gaaffiin keessan isiniif deebi'eera jedheen abdii qaba. Gaaffiin immoo irra darbe yoo jiraate jalatti na beeksisaan isiniin jedha. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin haa dabarru. Tokkoffaarratti kan argannu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 249 tuqaa saantiba 29 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin paawundi sternii tokko 204 tuqaa saantiba 97 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sternii tokko 196 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 135 tuqaa saantiba 27 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 71 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 218 tuqaa saantiba 89 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin yuuroo tokko 179 tuqaa saantiba 62 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 196 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko 234 tuqaa saantiba 16 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Swiss frankii tokko 192 tuqaa saantiba 10 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Swiss frankii tokko 184 tuqaa saantiba 98 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 186 tuqaa saantiba 51 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 55 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 607 tuqaa saantiba 81 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Kuweet diinaara tokko 497 tuqaa saantiba 61 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Kuweet diinaara tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira.
inni itti aanu Dubaayiidha. Dubaayii diraamni tokko 50.78 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaayii diraamii tokko 43.93 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itiyoophiyaa Dubaayii diraamii tokko 41.28 sharafaa ooleetiin jira. inni itti aanu Saudi Riyaaliidha. Saudi Riyaalii tokko 49.72 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudi Riyaala tokko 42.99 sharafa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itiyoophiyaa Saudi Riyaalii tokko 40.40 sharafa ooleetiin jira. inni itti aanu Omaanidha. Omaan Riyaalii tokko 484.75 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. inni itti aanu Kaataridha. Kaatar Riyaalii tokko 49.70 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. inni itti aanu Bahaarinidha. Bahaariin diinaarri tokko 494.60 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 263.06 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. inni itti aanu Indihaaruuppiidha. Indihaaruuppiin tokko birrii 2.06 sharafamaa ooleetiin jira. inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 57.77 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan amman danda'urraa isiniif deebisa. Koomentii irratti naa barreessa. Qophiin kun yoo isinitti tole immoo laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi amma xumura qophii kanaatti na wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Amma qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.